kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arguyaan khamisa ebla khuda sadi barree kuma lamaa fi kudha torba fagoo fi dhiyoo kan nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa akkam jirtu. Akkuma yeroo biraarraas qurfiin keenya tartiiba eeggatee wal duraa duubaan kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u oduun dursina. Dhawaatumaan qophii addaa fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiis ni qabna. Isin keessummeessuun kan isin faana turan Sabaloo Khadiiri hanga xumura qophii keenyaatti miira Oromummaatiin nu faana turaa isiniin jechaa amma dabareen tan oduuti. Oduu guyyaa har'aatiif kallattumaan gara falmattuu lammiittiin isin dabarsa. Hashama harka fuunee dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanneen isin dhageessisa. Oduu waliin an falmattuu lammii. Yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa keessatti argamu hundarraa eebbifamtoota bara kanaa kan ta'an barattoota Oromoo barattoota saba biraarraa addatti qoodamuun maqaa gosa barnootaa muummee baratanii akkasumas bakki dhaloota isaanii qaamota bulchiinsa yuunivarsiitiilee fi dabballoota OPDO'n galmeeffamaa jiraatuun gabaafameera. Yeroo galmee kana galmeessanis kan qaamonni kun jedhan akka yuunivarsiitii irraa baataniin hojii argatu gurmooftanii mootummaarraa maallaqa fudhattu qaamota alaa ololan afaan isin faajjessan irraa akka baraaramtaniif leenjii isinii daanna jechuun barattoota Oromoo faayidaan sobanii addaan qoqqooduun wal dhageetiis barattoota Oromoo gidduutti dhabamsiisuuf akka ta'e barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa irraa odeeffanne himan buliin bakkoo dabalata qaba. Egaan akkuma beekamu ka'umsi sochii qabsoo uummata Oromoo manneen barnootaa adda addaa fi madda jalqabaa kan ta'e yuunivarsiitiilee biyyattii keessatti argaman ta'uun hubatamaadha. Haaluma kanaan qabsoo uummanni Oromoo roga hundaan finiinsaa jirutti kan rifate mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee yeroo ammaa kana ammoo barattoota gooyyomsuuf sodaachisuuf jecha tooftaaleen dhiyeenya kana yuunivarsiitiilee Haramayaa keessatti barattoota Oromoo kophaatti qooduun galmee barattoonni hin beekne galmeessaa akka turee fi ammas itti fufuun gara yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti galmee kan eegalee jiru ta'uu fi kaayyoo galmee sana maal kan jedhuuf qeerroo mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa baratu Xiiqiin Dhugaasaa bilbilaan dubbiseera itti dhiyaata. Dhugaa kana adda baafachuudhaaf namoota lama sadii irraa dhaga'een ture. Hiriyyaan koo tokko natti dhufeennaan maal eessaa deebitaa jedhee yeroon gaafadhutti akka asii baataniin naga gooltonnii fi qaamni tokko tokko akka isin utubuu fakkeessee karaa biraatti isiniin oofnetti akka asii baataniin kun isiniif godhama hojiin isiniif kennama. Lama sadii taatanii ijaaramtanii wantoota tokko tokko hojjechuudhaan jireenya keessatti jiruu dandeessu kan jedhu warra mareerra turre naan jedhee ture. Maali mareen kun immoo hundumaan ilaallatu gaafan jedhu isinitti gadiin bu'aa garuu dursatti mari'achiisuudhaaf yaada kana ijoollee tokko tokko qabsiisuudhaan murtiin irra ga'u hin beekama naan jedhe. Guutuun gaaffiif deebii Xiiqiin Dhugaasaa barataa Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa waliin taasise kun oduu keenya booda qophii addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Hordofuu hin dagatinaa.
Oduu keenya ittaanuun kibxata darbe giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti mormii dabaan barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa magaalaa Amboon dha'uun dhaga'ameera. Mormiin sabboontota barattoota Oromoo magaalaa Amboo kibxata darbe geggeeffame kunis bulchiinsi koomaandi poostii Oromiyaa keessaa raawwate akka ba'u hidhamtoonni Oromoo haal duree tokko malee akka lakkifaman kan akeekkachiise ta'e uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessa warraaqsa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoof ganna tokko guutuu geggeeffamaa ture tooftaa ittiin jijjiirranne gamtaadhaan ol kaanee hanga galma keenya geenyutti falmaa haafniinsinu jechuun Oromoo bal'aaf kan dhaammatan ta'uu odeeffannoo maddeen keenya gamasirraa argannee beekuun danda'ameera. Oromoo irratti mana diiguun mana dhabeeyyii taasisuun ammas jabaatee itti fufee jiraatuun gabaafameera. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee himaammata ilmaan Oromoo magaalaa keessaa buqqaasuun saboota biroo magaalota Oromiyaa dhuunfachiisuuf karoorfatetti milkaa'uuf jecha ilmaan Oromoo maqaa maastar pilaanii fi guddina magaalotaa sababeeffachuun kan buqqisaa jiru. Godina Walloo magaalaa kanneen akka Kamisee fi Baatee keessattis haalli kun ammaatee jiraatuu fi maatiin harka qalleeyyiin magaalaa Baatee keessaa manni irratti diigame yeroo ammaatti bakka jiraatanii fi waan nyaatanis dhabuun daandii gubbaatti kufanii kadhaafis saaxilamuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota magaalaa Baateeti. Gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkoo akka itti aanutti dhiyeessa. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata Oromoo Walloo kanneen magaalaa Kamisee Baatee keessa jiraatan irratti ji'oota dheeraarraa kaasee haga guyyaa irratti manneen irratti gubuu fi irraa diigaa jiraachuu dubbata jiraatan achirraa xiiqii dhugaasaa bilbilaan dubbise tokko. Magaalaa Baatee kanatti nama diigaa irratti uummatni ofumaa isaaniitti xiyyeeffateetti kaasa wal buusuudhaan yeroodhaaf. Yoomi gaa kun kan magaalaa Baatee kun? Kunneen digdama jira garuu dhaabbateera yeroodhaaf dhaabameera. Mana baay'eedha kan magaalaa Baatee keessaa diigame walitti bu'iinsa dhalate kanaan namni gama Oromoo irraa rukutame jira. Akka ta'us jedhama kanas hin jiru garuu amma namoonni hidhaman mana hidhaati ba'an moo ammallee hidhaaba jiran? Mana keessaa baasan bakkee jiran jechuudha ilmaanis maatiin illee. Walumaa baasaniitti meeshaa isaanii wajjin aluma kan gateen ture bakka buufata istoofii tokko keessa mataan jiran sana naannoo galma addaaraa shanii keessatti achitti inni humna qabu bahee mana kiraa barbaadatee kireeffatee inni humna kan maatiin keessa taa'aa turani. Amma attamitti jira haadhi hiyyeessaa ijoollee xixiqqoon ka gargaarsa hin qabne hiyyeeyyii kaadha abbaa hin qabne yookaan kabbaa hin qabne attamitti jiran. Kun jira kun karra kan rakkate ala bahee hin kadhates maadha kan warra qabu immoo warra isaa irratti hirkatee maxxanee kan jiraatu kan warra hin qabne daandiirra baheeti gargaarsa godhachaa kan jiraatu jecha. Irra guddaa warra harka qalleeyyiidha abbaan mana kana ijaare wanti manni kun raajii gammoon gara kadhaatii fi gara daandiirraa bahuutu jechaa kan namoonni jedhu. Walumaa gala galuu rakkoo guddaan jechaa kote uummanni rakkachaa jiru. Amma kasaan mana kana diigan akka namoonni tokko jedhanitti mana Oromoo qofaadha nama Oromoo Walloo ta'e qofaa itti yaadaniiti ka diigaa jiran ka Oromoo buqqisaa jiranii jedhama isa kan attamitti ilaaltu. Walloo Oromoo jiru karaa kana keessa kan ijaaraa jiru. Kan jiraatus ilmaan Oromooti baay'inaan dacha isaaniitii fi naannicha ijaaraa jiru. Waan ta'eef baay'inaan ijoolleen Oromooti jecha abbaan jalaa keessa adeemu jiru. Oduun har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Eebba fuddu hayyee alalaas alaagal alalaas alaagal mantaalle tay guddadhu goosattai mul'adhu alaydaftai balladhu summaa tay gabbadhu doobii tay diina gub alalaas alaagal qabadhu qabanne. Dabballe faana ganna awwa dabballe faana minya awwa dabballe faana roba awwa.
dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo sagantaan keenyatti aan qophii addaati. Sirba jalqabnee kana dhaggeeffachaa gara qophii addaa keenya arraatti waliin dabarra turtii gaarii qabaadha. Abo gana jindu abo san korkese abo korkedi dase abo birage nyambefe abo mafile lingene abo mafile lingene Opidiyoon taayitaa ifuu hin qabne ofirra qajeelaa jirti fakkaatti. Osoo barattoonni Oromoo kan baroota dheeraa yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii dhablee ta'anii maatii osoo hin baratin isaan barsiisee irratti ba'aa dabalataa ta'uun jiraachaa jiranii warri gariin ammoo hanga ogummaa ijaarsaa yookaan injiinariingii baratanii warreen hin baratin waliin dhagaafamu soqaa jiran ragaan harkaa ijateenyaati. Hummarti osoo jiruu barana ammoo warraa isa ilmaan Oromoo taasisaniin karraafame mootummaa wayyaanee tooftaa ittiin umrii gabrummaa dheereeffachuu kajeelu keessaa tokko barattoota yuunivarsiitii irraa barana eebbifamuuf ta'an gama afaan wayyaanee tan taate OPDOtiin beeksisa kijibaa maxxansuun wa'ada dharaa seenaa jira. Haalli kun ammoo hayyoomillee hin fakkaannee fi hin dhugoomne akka wa'ada dharaa seenan kanaanis kan hojii irra hin oolle akka ta'e qabatamaan amma dura OPDOon ilmaan Oromoo yuunivarsiitii adda addaa irraa eebbifamaa turan irratti hojjechaa turte irraa tilmaamuu fi beekuun nama hin dhibu. Muuxannoolee ammaan dura bifa kanaan barattoota Oromoo irratti shiraan hojjetame irraa yoo kan fakkeenya fudhannu ta'e arraba cubbuu diimaa isaan akka marashaatti dheereessanii dutaniin kana dhugaasee namni sobamu jiraachuu baatullee isaan ammoo du'a hamtuu irraa if baraaruuf waan carraa dhumaa yaalaa jiran fakkaata. Bara 2015 irraa jalqabee waggoottan lamaan dabran kana kan diina waadee fira gammachiisaa ture warraa'isi guddaan jalqaba qaanqee ta'ee mooraa yuunivarsiitii adda addaa irraa kan qabatee fi guutuu biyyattii keessa faca'uun akka Oromoon qabsoo labummaa Oromiyaa fi bilisummaa isaas taasisuuf sababa kan ta'e qabsoo hadhooytuu gootonni fiinxa Oromiyaatti taasisaniinis karraafamee fi fonqoluuf qilee irra gee koloneeffataa mootummaa wayyaanee isaa hiddi buqqee kun warraa'isa itti aanu irraa akka hin dandamanne hubatee garmalee sodaatuun ergamtuu isaa OPDO barattoota Oromoo yuunivarsiitii Impaayera Itoophiyaa keessaa eebbifamuuf jiranitti ergee afaan faajjeessuuf yaalaa jira. Barana akkuma eebbifamtaniin hojii ramadamtu malee gonkumaa hojii dhablee hin taatan je'eet kijibaafuuf. OPDOon ifiifuu wabii hojii irra turuu hin qabne gootota barattoota Oromoo qofa yuunivarsiitiilee mara keessatti kophaa footee maqaa galmee isaa kan jirtu yoo ta'u nutis haala kana mara keessa addeeffachuuf barattoota Oromoo yuunivarsiitii barachaa jiranitti bilbileetii odeeffanne. Gaafiif deebii guutuu xiiqii dhugaasaa barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokko waliin bilbilaan taasise akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gaafiin jalqaba xiiqii dhugaasaa barataa yuunivarsiitii kanaaf dhiyeesses akkana jetti. Yuunivarsiitiidhuma Impaayera Itoophiyaa keessa jiran cufa keessatti barattoota Oromoo kabara kana eebbifaman akka isaan galmaa'an akkasumas gariin ammoo humnaan galmeessuudhaan faayidaan galmee kanaas ammoo yeroo eebbifamanii gara hawaasaa gabbu'an kallattiidhumaan akka qacaran fakkeessuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaadhaa yookaan OPDOodhaan hoogganamuu barattoota Oromoo doorsisaa jira galmeessaa jira si jedhan mee haalli kun maal fakkaata yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti haaluma bakka biraa deemaa jira. Eeyyan dhugaa kana adda baafachuudhaaf namoota lama sadii irraa dhaga'een ture. Hiriyyaan koo tokko natti dhufeennaan maal eessaa deebitaa jedhee yeroon gaafadhutti akka asii baataniin naga gooltonnii fi qaamni tokko akka isin utubuu fakkeessee karaa biraatti isiniin oofnetti akka asii baataniin kun isiniif godhama hojiin isiniif kennama. Lama sadii taatanii ijaaramtanii wantoota tokko hojjechuudhaan jireenya keessatti jiruu dandeessu kan jedhu warra maree irra turre naan jedhee ture. Maali mareen kun immoo hundumaan ilaallatu gaafan jedhu isinitti gadi bu'aa garuu dursatti mari'achiisuudhaaf yaada kana ijoollee tokko qabsiisuudhaan murtiin irra ga'u hin beekama naan jedhe. Maali murtiin kun jedhee gaafadhu
murtiin kun akka yaadi keessa wanta adda biraatti hin qabamne fi qaamni biraan immoo nagaa gooluudhaaf isin utuu fakkeesse akka borii keessan isin wallaalchisne kanaafiyyuu rumooftanii hojii akkasii jalqabuu qabdu isarratti immoo akkasiin baatanii gaheen hojii keessanii isiniif kennama wantoota barattanii irratti hundaa'uudhaan kana jeequmsaaf wantoonni tokko isin hin barbaachisu jedhanii yaadannoof jiranii naan jedhe. Yuunivarsiitiin Wallaggaa keessatti barattoota Oromoo halana eebbifaman yookaan barana eebbifaman keessa haga tokko filanii fi leenjii kennaafii jiru jechuudha akkan ammas irraa hubataa jirutti. Dhugaadha. Koonistiraakshanii barata ture mucaan kun ijaaramtanii boolla lolaa keessaa qulqulle ijaarsa akkasii isiniif kennama riqicha ijaaruu wantootni kanaaf kana fakkaatan isiniif kennama kanaafiyyuu yaada keessan gara biraatti hin qabina wanta nuun isiniin jennu nu hordofaaf nuun yaada keenya qofa foloo godhaan mun jedhanii kanarratti yoo ijaaramtanii jedhee ijoollee gaggaafachaa hin jira maal fakkaata jedhee na gaafate ani wanta kana quba sin qabu keessatti isin ijaaramu dirqamadha moo wanti kun jedheen gaafadhe dirqama miti garuu nama keessatti ijaaramuu hin barbaanne fi yaada mormii qabu lakkoofsa waraqaa eenyummaa isaa nuuf qabadhaa jedhanii jiru naan jedhe dhugaa dubbachuuf kan dhara tokkoyyuu hin qabne jechuudha. Amma gaa kan akka kanattiin barattoota filee leenjisee akka isaan barattoota kakaasan godhaa jiru kun eenyu ka oppiidiyoon yookaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ergeedha moo qaama federaalarraa dhufeedha maaliif sitti fakkaata ka isaan barattoota Oromoo qofa irratti xiyyeeffatan? Kan isaan barattoota Oromoo qofa irratti xiyyeeffatan sochiin kamiyyuu Oromiyaa keessatti akka hin geggeeffamneef yaada isaan gadi buusan kanaan bitamee barataan Oromoo hojiin dhabe jedhee yookiin ammoo yuunivarsiitiirraa eebbifamee ba'ee lafa taa'ee akka inni yaada kamiin iyyuu yookiin hojjetaa matee iyyuu yaada kamiin akka hin deeggarreef hin hordofne gochuurraan kanas waan tokkoyyuu wanta faayidaa qabu tokkoyyuu hin qabu. Barataan Oromoo mooraa kana keessa jiru waggaa 5 xaare amma kana barumsatti yeroo isaa dabarse akka inni ba'ee yaada namni adda biraan maddisiisu tokkoyyuu akka hin hordofne gochuu fi sochii kamiin iyyuu akka inni hin geggeessine gochuurraan kan hafe wanta tokko waan isaan fayyadu hin qabu. Garuu immoo yaada isaanii keessa galchatanii bituudhaaf siqilee isaaniidhaan gadi qabuudhaaf akka barataan Oromoo kamiin iyyuu gara fuulduraatti hin tarkaanfanne yaada haaraa maddisiisee waliin hin mari'anne tokkummaa isaanii diiguurraan kan hafe tokkoyyuu wanta faayidaa barataa Oromoodhaaf argamsiisu natti hin fakkaatu yaadi isaanii kun. Isarratti immoo barataa yaada kana hin deeggarre hin ijaaramu jedhu hojiin hojjedhu jedhu lakkoofsa waraqaa eenyummaa isaa qabadhaati wanta baratuuf dipaartimentii irraati inni eebbifamuuf jiru kan qabadhaa nutti beeksisaa jechuun isaanii nagummaaf isinitti fakkaata nagummaaf miti tarkaanfisuu kanneessaa wantoota kaleessa dheengadda gochuudhaan isaanitti araada ta'e gochuuf gara fuulduraatti tarkaanfachuu malee tokkoyyuu wanta barattoota eebbifamuuf jedhu kana fayyaduudhaaf carraaqii gochaa jiran tokkoyyuu hin qabu. Egaa yoo inni yaadatta ta'e keessumaa bara 2005 barattoota Oromoo kan yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii keessumaa magaalaa Adaamaatti walitti qabuudhaan leenjii kennaafii turan gariin miseensa oppiidiyoo taasisan barattoonni yeroo sana miseensa oppiidiyoo ta'anii gariin goyyomsamanii magaalota addaa naannoo Oromiyaa kana keessa akkasumas Oromiyaa bakkoota adda addaatti kaabinee ta'an kanneen sabboontoota ta'anii dhimma Oromoof Oromummaa irratti hojjetan miseensa ta'an iyyuu malee hireen isaanii mana hidhaa keessatti gidirfamu akkuma ilmaan Oromoo kabiroodhaa rasaasaan dhaamuu fi biyyaa ba'uudha kan inni ta'e haa ta'uuti barattoonni Oromoo yeroo sana miseensummaa guutan barattoota Oromoo jajjaboo fi qabsoo barattoonni Oromoo yeroo sana geggeessan keessattis kanneen hirmaataa turan hedduudha gowwoomfamanii dhumayyuu itti jiraatanii nyaatanii fiixaan ba'uu fi hin dandeenye miidhaa guddaatu isaanirra qaqqabe ammas ammoo yeroo ilmaan Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf uummatni Oromoos bilisummaan kan isaatti abboomee akka jiraatuuf socho'aa jiru kanatti keessumaa ganna tokko guutuuf yeroo dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii dhangala'aa ture kana yeroo isaan deebisanii ilmaan Oromoo kan yuunivarsiitiidhaa gabba'aa jiran kana goyyomsuudhaaf deeman kanatti barataan Oromoo deebii ni deebisaa jiru maal fakkaata ati immoo akka barataa Oromoo kan yuunivarsiitii jiru tokkootti akkuma lafee dugdaa qabsoo ilmaan Oromoo godhaa jiru ta'e barataan Oromoo kan yuunivarsiitiidhaa barataan Oromoo maal godhuu qabaa waan deemaa jiru kanarratti jettee dhaammatta. An kanan jedhu wantoota barachaa jirru kanarratti baane hireen keenya ka ganamaa sun biddeen nyaachuutti nu baasa yoo ta'e karaa isaanii kan nutti dhufu nutti haafu isin wantoota isin baasa jettanii murteeffadhaa kun garuu sirrii miti. Gurmaa'inaa fi barataan Oromoo yuunivarsiitii irraa eebbifame tuutaan gurmaa'uudhaan maallaqa isaanirraa argatee maal fayyadama jettanii yaaddu. Kun garuu sirrii miti dhiisaa isin yaada akkasii of keessaa balleessaa wantoota isaan jedhan fudhatanii itti seentanii waliigaltee isaan faana mallatteessitanii ittiin seenina. Wanti kun bor gara gaariitti nu geessa jettanii hin yaadina. Dhugaa dubbachuudhaaf kun kaleessa
Oromiyaa wala boomte barbaachaaf jecha baatanii kaayyoo keessan immoo barumsa harka bitaatti qabatanii isa kana harka mirgaan qabatanii baatanii manaati kana fudhattanii gaafa gara mana keessaniitti gara warra keessaniitti deebitan maal isiniin jedha hawaasni maal isinirraa barata daa'imni dhalootni haaraan maal isinirraa baratan kun nun barbaachisu carraan keessaniif keenya gara buddeen nyaachuutti isin geessate wanta barattan irratti argannee hojjenne kan kanaan ala gurmaa maallaqa fudhadhaa wanti isin dhibu hin jiruuti yaada qaama adda biraa hin dhaggeeffatina wanta jedhutti wanta olii galtan hin qabaatina dhugaatti dubbachuuf immoo wanta nu fayyadu hin qabu isaan kaayyoof tarsiimuu isaan babal'ifachaa jiran akka kaleessa baran dhiiga dhangalaasu barataa Oromoo karaatti hambisu kana kanaan yakkamte jedhanii mana adabaa galchuudhaan barataa Oromoo gubbee keessa qoffa'uurraan kanatti wanta tokko wanta qaban maallaqaanis hin goyoomsamina wanta isin fayyadu hin qabu jedhee dhaamsan isaanitti simeera qaamaanis itti mul'atee isaanitti ergaa kana dabarfateera dhugaa dubbachuudha lafeen gootota Oromoo isin haa waraanu kanatti waadaa hin seeninaa jedhee isaanii dhaamsa kana dabarse. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaan keenya ammaas akkuma itti fufeetti jira. Kan walitti dhaammatuu fi kan wal yaammatu hin kufu jaamaa mitiire. Eeyyee nutis dhaamsa qabna. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraatis xiiqii dhugaasaa akka itti aanu kanatti nuuf dhiyeessa. mootummaan kolonifataa wayyaanee akkuma buleeyyansaa kolonifattoonni sirna nafxanyaa darbanii tolchaa turan san innis tooftaalee garaagaraa jijjiirrachuun waan saba Oromoof yaade of fakkeessee tokkummaa impaayera Itoophiyaa faarsaa waaroo gabrummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyya sanii kabroos gadi dhiitanii afaan qawween qabeenya isaanii saamaa turan san hergamtoota OPDO afaan godhatuun tooftaa ittiin sabni Oromoo qabsoo walabummaa biyya isaa Oromiyaa afaan qawween dhabe deebisee afaan qawween impaayera Itoophiyaa diigee harkatti galfatuuf baroota dheeraaf qabsoo taasiseen lafee itti cabee lubbuus itti wareegaa turee fi ammas itti jiru of booda deebisuuf tooftaa qabmantuu durii maqaa tokkummaa fi walqixxummaan daatanii impaayera Itoophiyaa warraaqsa ilmaan Oromootiin fenqelaatuuf jalbultii eegaltee jirtu deebisanii onnee Oromoo keessatti magarsuuf wuxxifataa kan jiran kanas hojiitti hiikuuf pirezidaantii OPDO kan maqaa fi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhamee waamamu garuu kan hojiin Oromiyaa fi Oromummaa maganfatee honnee dhaaba humna Tigraayin durfamu TPLFin kan afuura baafatuu fi afaanis ta'ee dubbatuuf Lammaa Magarsaa dhuma baatii bitootessaa irratti walgahii miseensota OPDO magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti qaban irratti haasaa taasiseen hojiin ijoon bara kana dhaabni isaanii hojjetu qabu saba Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti akka lammii lammaffaatti of ilaalu biyya kanas jibbee jiru jijjiiruun sabni Oromoo akka lammii biyya kanaatti of ilaalee sirna federaalizimiittis amanuun sabootaa fi sablammoota biyyattii waliin siyaasa dinagdee biyyattii keessattis hirmaata akka ta'u gochuu irratti tokkoon miseensota OPDO hojjechuu akka qaban kan dubbate Lammaa Magarsaa yoo kun ta'uu baate garuu hegereen impaayera Itoophiyaa shakkii keessa galee akka jirus walgahii miseensotaaf taasise kanarratti dubbachuun ni yaadatama. Egaan obbo Lammaa Magarsaa akkuma ergama murna Tigraay TPLF irraa itti kenname kana ergamtoota wayyaanee isa fakkaatanitti walgahii san irratti dubbate san impaayera Itoophiyaa albuuda lafa Oromoo keessaa guurratteen ilmaan ofii baroota dheeraaf guddifataa lubbuu ilmaan Oromoo kitilaan lakkaayaman galaafataa as geessee fi biyyarraas ari'uun hirbaata qurxummii akkasumas badhee lafa Oromaa irratti beela
dheebuu fi bineensa biyya ambaaf soora taasisaa jirtu tibba kanas umurii koloneeffattoota wayyaanee dheeressuuf jecha tooftaattiin deebisanii impaayera uummanni Oromoo tufe kanaa onni Oromoo keessatti magarsuu tokko jedhanii hojii eegalaniiru. Akka fakkeenyaatti mormii uummanni Oromoo erga ganna lamaa walabummaa biyya isaa fi bilisummaa mataa isaaf taasisaa ture dadhabsiisuuf labsii yeroo muddamaa irratti labsuun Oromoo fi Oromiyaa bittaa waraanaa jalatti erga kuffisanii booda itti fufuunis Oromoo dadhabsiisuuf saboota ollaa kanneen akka saba Sumaalee, saba Affaar, saba Beneeshaangulii fi kanneen biroos uummata Oromoo daangaa saboota kanaa irratti duulchisuun erga lubbuu fi qabeenya ilmaan Oromoo danuu galaafachiisanii booda akka waan ilmaan Oromoof aantummaa qaban immoo of fakkeessuun daangaan Oromiyaa eegamuu qaba. Kanaafis miliishonni Oromiyaa keessaa filamuun leenjiin ga'aan kennamee fi hidhachuun daangaa Oromiyaa eegsifna jechuun leenjii torbee lama erga kennanii fi booda miliishota kanas qawwee tokko malee gandeen keessaa dhufanitti dachaasuun karaa biraa immoo saboota ollaaf meeshaa waraanaa ammayyaa fi tajaajila geejjibaa, nyaataa dhugaatii akkasumas gargaarsa waraanaa kennuu itti fufan. Kun kanaan osoo jiruu immoo afaan, aadaa fi eenyummaa saba Oromoo waan sabaa fi sablammiilee biyyattii akkasumas addunyaattis beeksisaa jiran of fakkeessuun waajjirri aadaa fi tuurizimii kan Oromiyaa kan biyyoolessaa fi abbootiin qabeenya abashootaa wal ta'uun wal dorgommii miidhaginaa durboota Oromoo jechuun durboota dhiigaanis ta'e ilaalchaan dha'a saba Oromoo hin qabne filuun shamarran Oromoos bakka kan hin buune wal dorgommii miidhaginaa geggeessuuf kan qophaa'aa jiran yoo ta'u akka beeksisoota wal dorgommii kanaarraa beekuun danda'ametti waltajjiin wal dorgommii kanaas kan inni geggeeffamu afaan Amaaraan dorgomtootarraas ta'e wal dorgomsiiftotarraa akkasumas namoota waltajjii kanarraa qooda fudhatuuf deemanirraas fooliin Oromiyaaf Oromummaas kan hin jirre Itiyoophiyummaa kuftee ol kaasuuf maqaa Oromootiin magaalaa wal bituuf deemtu kan Oromoon keessa hin jirre ta'uusaa kanarraas wanti barru Lammaa Magarsaa dabalatee qaamonni hergama wayyaanee qabachuun arras akkuma jaarraa darbee Oromummaa dhabamsiisuun Itiyoophiyaa leellisanii qabsoo walabummaa Oromiyaaf uummanni Oromoo godhaa jiru gufachiisuuf shira afaan, aadaa, duudhaa fi finna Oromoo irratti hojjetamaa jiru ta'uusaa kan argus ta'e kan dhaga'u cufaaf ifa galaadha. Yaa uummata Oromoo, shiroota mootota Abashaa kanaan duraan nurratti xaxamaa turanis ta'e kan ammaa kana jalaa yeroo dhumaatiif ba'uuf qabxiilee danuu barbaachisoo keessaa arraaf tokko irratti xiyyeeffatuun barbaachisaadha. Gosti qabsoo saba Oromoo gosa qabsoo koloneeffataa ofirraa buqqisuun biyya afaan qawween dhabne afaanuma qawween deebifnee gonfachuuf taasifamu ta'uu akka qabu yeroo kamuu wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Sababiin isaas nuti kan dhabne mirga keenya qofaa osoo hin taane biyyas walumaan dhabne. Bakka kun hin jirretti walqixxummaas ta'e tokkummaan federaalizimiis ta'e warreen kana fakkaatan gaaffii koloniif abadan deebii ta'uu hin danda'an. Kanaaf rakkoo gabrummaa fi koloneeffattoota Abashaan labataa labatatti nurratti wal furaa arras nu waliin jiru yeroo dhumaatiif ofirraa gombisuuf qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoof godhamutti cichoomne yoo falmanne qofa rakkoon keenya akka furamu barree afaan faajjii kallattii garaagaraan adeemsifamurraa maganfatuun qabsoo hidhannoo qofaaf of qopheessuu fi wal qopheessuutti muratuun filannoo dorgommii hin qabne. Kanaaf yaa uummata Oromoo gaaffii keef deebii kan siif ta'u afaan qawwee qofa ta'uu hin dagatin. Hidhadhuu wal hidhachiisi, lolii wal lolchiisi, gurmaa'ii wal gurmeessi. Kan sidii gurraa maganfadhu dhiigaaf lafee keen qofa walabummaa biyya kee Oromiyaas ta'e bilisummaa mataa kee mirkaneeffatuun ala falli biroon tokkollee kallattii kaminuu akka hin jirre beekuun waan akkaan barbaachisaadha kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa. Dabalela sol chanzela, dabalela sol chanzela, dabalela sol chanzela, dabalela sol chanzela, dabales ni mere o chanzela, dabalela sol chanzela, sanara si debre o chanzela, dabalela sol chanzela, ilmano romticha o chanzela, dabalela sol chanzela, rana bareticha o chanzela, dabalela sol chanzela, wani galte dolcha o chanzela, dabalela sol chanzela. Walidu waltulcha o chanzilla, dabalela so chanzilla, dabalela so chanzilla.
kabajamtoota dhageeffattoota keenya kurfii arraaf guduunfannee dhufne goolabne torbee qophii fakkaataa walitti deebina hangasittuu biyya nagayaa jiraadhaa kan isiniin jiru keessummee isaa keessanarraa sapaloo fadhi horaa bulaa. Olcha silla,